nagaani to nagaan jiraate wanti dhibe hin jiru waan ta'eef nagaan jiru garuu maatiif maatii ilmaa fi abbaa intalaa fi haadha nagaan ni buurraan kan du'e illee awwaallatamu amma dhabutti gahaa jira. Nagaan barbaachisummaa nagaarraan kan kee nagaan qaamni na ilaallata jedhu hundumtuu nagaan barbaachisaadha jedheetti kan irratti mari'achuu qabu, kan irratti wal gorsuu qabu, kan irratti wal dhaga'uu qabu, irratti yoo mari'ate nagaa fiduu danda'a. Nagaan erga dhufeen booda garuu wanti dhibe tokko iyyuu hin jiru. Nagaa dhabnaan garuu homaa qabaachuu hin dandeessu. Laalaa fagoo miti biyya Sooriyaa Rwaandaa Liibiyaa ajiilu beekannee bu'aa badii lolaa ollaa qalbeeffannee. Ani dhaamsinani qabu yoo jiraate nagaan waan hundumaa dursa waan ta'eef namni irratti hojjechuu qabu kamiyyuu artistiin, barreessaan, dhaabbileen siyaasaa kan waliin mari'atanii furmaata fiduu danda'u jedhamee yaadamu. Sababa bal'aa kanaaf uummata Oromootiif nagaa baay'ee barbaachisa. Nagaa dhabuurraan kan wal dhabe walitti deebisu. Nagaa dhabuurraan wantoota baay'eetu jiru. Nagaa kana galchuudhaaf garuu marii wal gorfachuu, waliin mari'achuu dhaamsa kooti.